السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan kiyya akkam jirtan naga jirtani baga jiraattan sinin jecha malee rabbiin umrii teessan keessa barakaa nuuf haa kaa'u. Eega barnoota keenya seenaa musliimoota Itoophiyaa seenaa Imaamu Ahmad bin Ibrahim irra geenye jirra. Haga dhumaatti kan itti deemnu ta'an wajji tura. Injifannoo Imaamu Ahmad galmeessisaa ture. Miidhaa fi cunqursaa mootummoonni Habashaa musliimoota yeroo sanii irratti cimaa dhufnaan miidhaan musliimoota irra gahaa turee fi kan itti fufaa jiru kana qabsoo malee furmaanni argamaa hin jiru jechuu waan hubatee fi mootummoonni Habashaa qabsoodhaan malee adabatanii akka gadi hin teenne waan argeef Imaamu Ahmad qabsaa'ota Islaamaa walitti qabee gurmeessuudhaan qabsoo isaa jalqabe. Imaamu Ahmad qabsoo isaa osoo hin jalqabin dura musliimoota haala gaariin qindeessee mootummoota Islaamaa tan garagaratti ciccittee adda addaan bultu tokko taasise. Duraan mootummoonni tunniin harka mootummaa Habashaa jalatti deebitee gibira kennaa ajaja isaa fudhataa xiqqeeffamaa jiraatti. Erga mootummoota Islaamaa tana to'annaa isaa jalatti deebisee mootummaa Habashaatiif gibira kafaluu dide. Kun immoo musliimootaaf jabummaa isaaniif deebise. Jaalala qabsoo Islaamaa kan duraan onnee isaanii keessatti duute isaanitti akka deebisu taasise. Hooggantoonni Islaamaa kan imaama dura turan sababa mootummoota Habashaatiif gad jedhanii buluu ummata barsiisanii jiraniif jaalalti qabsoo isaan keessatti duutee turte. Habashoonni gibira isaanii dhabnaan akkuma duraanii san seehanii waraana isaanii yaasanii gulufaa utaalaa dhufan. Dubbiin immoo akka duraanii san hin jirtu. Mootichi Habashaa Libna Dingil jedhamu gibira kennuu diduu mootummoota Islaamatii fi tokkoomanii cimuu isaanii kana arginaan to'annoo isaa jalatti deebisuuf ajajaan waraana isaa musliimoota irratti akka lola banu ajaje. Dursee bakka dhaloota Imaamu Ahmad hubattan jedhamtu waraana itti ergee musliimoota baay'ee fixee qabeenya isaanii roorrise. Haa ta'u malee Imaamu Ahmad qabsaa'ota isaa waliin bakka laga Aaqam yookaan Ammarreessa jedhamutti eegee waraana Habashaa kana galuu dhorgee ajajaa waraana Habashaa Faanu'el kan jedhamus ajjeesee jira. Waraana Habashaa nama 60 booji'ee musliimoota isaan booji'an harkaa baasee ture. Kana malees mootichi Habashaatis matama isaatii waraana cimaa fudhatee gara mootummaa Islaamaa Adaltan jedhamtuutti qajeele. Magaalaa musliimoota gubee isaan immoo bakka Fatagaarii fi Adal jedhamtu jidduutti dhooqa lafa dhiphoo laga lamaa jidduu jirtutti achi keessatti marsee nama 12,000 fixe. Kan hafan immoo gaaratti jalaa baqatanii beela fi dheebuun achitti dhumaniiran. Waraanni Habashaa alaabaa musliimoota Adaltan bifa magariisaa fudhatanii qabeenya isaanillee roorrisanii jalaa saaman. Haaluun wal fakkaatuun mootichi Habashaa kun soddaa isaa kan waraana isaa hogganu Dagalhaam jedhamu biyya Islaamaa Fatagaar jedhamtu akka weeraru ajaje. Innis waraana 600 fudhatee gara biyya Fatagaar jedhamtu deeme. Musliimoota baay'ee fixee dubartii isaanii booji'ee qabeenya isaaniittis saame. Roma kana Imaamu Ahmad qabsaa'ota Islaamaa waliin waraana Habashaa kana afoo bahee gala dhorgee waraana isaanii cabsuu danda'eera. Waraana isaanii nama 484 booji'ee musliimoota Habashoonni booji'anis harka isaaniitii baase. Qabeenya musliimoota kan isaan saamanii galaa jiranis harkaa buuse. Imaamu Ahmad asirraa ka'uudhaan Habashoota waliin lola jalqabuun dirqama tahee jira jedhee murteeffate. Miidhaa Habashoonni ummata Islaamaa irratti adeemsisanii fi xiqqeessaa isaan musliimoota xiqqeessaa turan gibira isaan gabbarsiisuun rakkoo kana hambisuuf gola Habashootaa seennee mana isaaniitti isaanin loluu malee falli yookaan furmaanni biraa hin jiru jedhee murteeffatee qabsoo cimaatti seene. Gara qoqqoodama qabsoo Imaamu Ahmadiitti yoo dabrinu akka raajii Abdul Haliim dubbatetti qabsoon Imaamu Ahmad Habashoota waliin taasisaa ture bakka sadiitti qoodama. Tokko qabsoo mootummoota Islaamaa harka Habashootaa jalaa baasuuf adeemsise kan bara 1527 hanga 1532. Lama qabsoo mootummaa Habashaa waliin adeemsise kan bara 1532 hanga 1533. Qabsoo mootummaa Habashaa waliin adeemsise kan bara 1533 hanga 1535. Qabsoo Imaamu Ahmad kan marsaa tokkoffaa bara 1527 hanga 1532.
qabsoon marsaa tokkoffaa kun Imaamu Ahmad lafa musliimoota harka mootummoota Habashaatii baasuuf adeemsiseedha. Qabsoon kun waggaa 5 kan fudhate yoo ta'u bara 1527 hanga 1532 ture. Qabsoon kun lola yeroo jaha adeemsifameen xumurame. Qabsoo kana keessatti mootummoota Islaamaa tan sababa dadhabbii hooggantoota siitiif mootummoota Habashaa jalatti kuftee gibira kennaatiin ajaja mootummoota Habashaa fudhataa jiraattu qabsoo cimaa taasisuudhaan harka isaanii jalaa baasedha. Mootummoota Islaamaa tan haala xiqqeennaa kanaan gibira kennaa harka mootummoota Habashaa jala turan tan akka Ifaat, Fatagaar, Dawwaaroo, Baalee hunda isiituu takka takkaan to'annaa Islaamaa jalatti deebisee jira. Tokko lola Ifaat. Imaamu Ahmad dursee qabsoo kan jalqabeen mootummaa Ifaat jedhamtuuni. Lola tana keessatti waraana Habashootaa cabsee ajajaa waraanaa Dagalhaam jedhamu ajjeesee jira. Erga injifannoo guddaa lola tana keessatti argatee bara 1527 gara waajjira isaa Harar keessatti argamu deebi'ee jira. Wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu tokko immoo Imaamu Ahmad yeroo hoogganaa guddaa kana tahee waraana Habashootaa irratti injifannoo akkanaa kana galmeessu umriin isaa waggaa 21 qofa tahuu isaati. 2. Lola Fatagaar. Lola marsaa tokkoffaa irraa erga baheen boodas gara lola lammaffaatti tarkaanfachuudhaan mootummaa Islaamaa Fatagaar jedhamtu tan Habashoonni qabatanii turan isaan jalaa baasuudhaaf qabsoo irratti adeemsise. Waraana Habashootaa osoo of afoo ari'uu hanga magaalaa Wadamishkii jedhamtu gaheera. Waraana Habashaa kan fuuldura isaa dhaabatu dhabnaan injifannoodhaan gara Harar deebi'ee jira. 3. Lola Dawwaaroo. Bara 1529 ji'a Shawwaal keessa Imaamu Ahmad waraana isaa fudhatee gara Dawwaaroo qajeele. Karaa kibba isiitiin seenee bakka Adil Mabraq jedhamtu yoo gahu waraana Habashootatiin wal qunnamee lola cimaa taasifameen hedduu isaanii booji'ee jira. Boojuu horiitis hedduu walitti qabe. Hoogganaa waraana Habashaa rakkoon dhufee arginaan muddamee qabsaa'ota Islaamaa waliin walii galtee taasisuuf dirqame. Gibira ni kennaa isinummaan nagahaan gara biyya teessanii nurraa deebi'aa jedhee harka kennate. Imaamu Ahmad illeen tole jedhee walii galtee fudhate. Haa ta'u malee hooggantichi waraana Habashaa kun ganuu dalagee walii galtee san diiguudhaan musliimoota loluuf bakka laga Boruu jedhamutti waraana walitti qabe. Musliimoonni gochisaa kana beeknaan halkan itti yaa'anii tasumatti isaan qabanii cabsuu danda'aniiru. Waraana jaraa kan dheessellee faana bu'uudhaan ariisaa cimaan qabanii jiran. Sababa cabeensa waraana Habashootaa kanaan ummanni hedduun amantii Islaamaa seenanii jiran. Imaamu Ahmad erga injifannoo kana galmeessee booda gara Harar deebi'ee ganda Zarbaa jedhamtu keessa qubate. Osuma inni achi jiruu rakkoo cimaan tokko isa mudate. Namtichi Umaraddiin jedhamu kan Imaamu Ahmad Harar irratti hooggantummaa kenneef fincila itti kaasuu yaade. Hooggantoota biraatiin wal tahee Imaamu Ahmadiin kuffisuu barbaade. Sababni inni kana yaadeefis zakaa kennaa Rabbii musliimoota irratti dirqama godhe walitti qabii hiyyeessaa qoodi jedhee ajaja itti kennee ture. Hooggantichi kun immoo akkuma duraan hooggantoonni Imaamu Ahmad dura turan fudhataa turan sanitti ofii isaatii fudhatuu barbaada. Haa ta'u malee Imaamu Ahmad namticha kan osoo inni waan barbaadu san hin dalagin dursee waraana isaatiin qabee harka kennachiisuu danda'ee jira. 4. Lola Baalee. Qabsaa'onni Islaamaa naannoo Baalee harka Habashootaatii baasanii to'annaa Islaamaa jala galchuuf Harar irraa ka'anii laga Waabee Shabalee qaxxaamuranii Baaleen gahan. Adeemsa isaa keessatti lafa akka Meezaa, Zullaa fi Qaaqumaa jedhamtu to'annoo jala oolchaniiran. Hoogganaa magaalaa Qaaqumaa Taklaa Hayimaanot kan duraan muslima ture booda Habashootatti harka kennatee murtaddii tahee Islaamummaa irraa of duuba kan deebi'e qabanii booji'aniiran. Imaamu Ahmadii fi qabsaa'onni Islaamaa waraana Habashootaa cabsanii Baaleen to'annaa Islaamaa jalatti deebisanii nagayaan gara Harar deebi'aniiru. Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo har'aaf barnoota keenya asumatti dhaabnaa. Inshaallah kana boodan maaltu dhufaa kan wajjin ilaalu taha. Nagaan nuuf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.